Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa irraa isinitti maana waliin tura. Taphoonni torbee shanaffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddii caa kibxataa irraa geggeeffamaniiru. Dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun Abaaboo Guduruu fi Geedoo gidduutti tapha adeemsifameen Geedoon galchii 1-2 Abaaboo Guduruu injifateera. Abdii Cimdeessaa immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Geedoo irraa badhaafameera. Isteedemii magaalaa Shaambuu irratti ganama sa'aatii 2 irraa eegaluun Silkaambaa fi Horroo Bulluu gidduutti tapha adeemsifameen galchii 1 qixaabahuun qabxii qooddatanii jiru. Akkalee Boggaalee immoo Silkaambaa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti Ijaajjii fi Gabaa Jimaataa gidduutti tapha godhameen Ijaajjiin durfamuu irraa ka'uun galchii 2-1 Gabaa Jimaataa injifateera. Kanumaanis qabxii isaa 13 gaatee jira. Rabbirraa Gabayyoos Ijaajjii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 6 irratti hojjettoota mootummaa Horroo Guduruu fi Sululaa Finco'aa gidduutti tapha godhameen kilabiin kubbaa miilaa Sululaa Finco'aa 2-2 injifannoo isaa jalqabaa galmeessuun qabxii 3 jalqabaa argatee jira. Yeroo isaan Abee ammoo karree eegaa Sululaa Finco'aa irraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Shaambuu fi Baakkoo gidduutti geggeeffameen Shaambuun galchii 3-2 Baakkoo injifachuun dursummaa isaa cimsatee jira. Maammoo Tolasaa immoo Shaambuu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee shanaffaa xumuraa sa'aatii 10 irratti Luugoo fi Billoo gidduutti godhameen Billoon galchii 1-2 Luugoo injifateera. Kanumaanis Galaanaa Sabbooqaa Billoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa Qindaa'eef Sanyii Jannaqaa Shaambuu irraa.